yoo lakkoofsi tokko dijitii lama qabaatee tokko ammoo dijitii sadi qabaate haala kamii walitti hidhan haa ilaallu. Fakkeenyaaf amma meeqanuu kennamuu danda'a? Fakkeenyaaf meeqee 325 nu kenname kanatti hidha'u 34 yoo nuun jedhe lakkoofsa kana akkamitti dalagna? Akkuma duraan beeknu san goona. Haalli itti nuu Aywa. mijaa'u ida'uudhaaf haalli itti nuu mijaa'u akkasi gadi kaannaa jennee fakkeenyaaf 325 akkana kaannee amma lakkoofsa kana bira ni harkitaama kana laa kalammadaa kana. Aywa aywa na. Kalammadaa kun dijitii Total. lama qaba. Ka gubbaa dijitii sadii miti. Ka dijitii sadii kana dura kaannaa akka nuu mijaa'uuf. Aywa. Yeroo hundamaanis hin jee akka nuu Aywa. mijaa'uuf ka dijitii sadii dura kaanna yookaan ka dijitii irra guddaa qabu dura kaanna. Mm. Aywa. Ka dijitii irra guddaa qabu dura kaanneeti ka Aywa. xiqqaa qabu jalaan kaanna. Mana takkaa toora mana takkaatiin mana kudhanii toora mana kudhaniitiin kaannaa. Aywa. Fakkeenyaaf amma manni 325 kana keessatti manni takkaa shanii manni kudhanii shan lama manni 300 miti. Aywa. 34 kana keessatti garuu mana takkaatiif mana kudhanii malee mana 100 hin qabnu. Aywa. Mana Egaa sagalee mana yaadna kun takkaa. laal mana takkaa mana kudhanii asii lakkoofsa lama qofa qabna dijitii lama qofa qabaami. Saniifuu mana Aywa. takkaatiif mana kudhanii qofa qaba kun. Aywa. Saniif amma maal goona mana takkaatii hojii walitti keenya mana kudhaniitii hojii keenyaa jechuudha. Saniifuu amma maaliin kaa'e jechuudha. As fideetiin manni takkaa isaa kakanaa shanii kakaanii ammaas afurii afur as jalaaniin kaa'e. Deebii ammaas manni kudhanii kakanaa 25 kakanaa lama gubbaa xiqqaa kanaa sadi asiiniin kaa'e. Saniif asirraa lakkoofsa kun gamana irraa homaan qabu jechuudha. Asii homaan qabu. Mana 100 waan hin qabneef. Haya dijitiin isaa lama qofa waan ta'eef. Adeemsi kun nagaan bayannaaf hin taane lakkoofsi fakkeenya amma fayyadu. Lakkoofsi 5 mana tokko jenne Tokkoffaa waan tokko asii galu lakkoofsi nuti walitti hidhuu deemnu dijitii adda addaa akka qabu ni beektaami. Tokko dijitii sadi qabaa tokko dijitii lama qaba. Miti. aywa Saniifuu ammaan tana dijitiin tokko irra guddaadha. Ka tokko sadii ka tokko lama saniifuu akkamii walitti idaanaadha seerri aywa isaa. naam lama ta'ee kun inni kun sadii Saniifuu maal goona mana aywa tokkoo isaa mana tokkooti wajjin mana kudhanii isaa mana kudhaniiti wajjin wal bira keenya jechuudha. Haya aywa manni tokko aywa kanaa shani miti ka kanaa afuri. Saniifuu afurii fi shan asitti wal cinaadhaan keenya jechuudha. afurii fi shan yaani afurus mana tokko waan ta'eef Eh, afurii fi shan Toora tokkoon kaan. aywa Deebii ammaas manni kudhanii kakanaa sadii manni kudhanii kakanaa lama miti. Saniif sadii aywa fi lama ammaas toora tokkoon kaan. aywa Kun ammaan tana garuu mana dhibbaa hin qabu lakkoofsa kun. Kun manni dhibbaa isaa sadii miti. aywa Saniifuu kun hiriyaan qabu jechuudha as keessa. Waliigalee. mhm aywa me Saniif kan biraa lakkoofsa kana ammoo usnee maal godhu deemna jechuudha. Walitti ida'uudhaaf deemnaa jechuudha. aywa Achiin booda maal goota? Mana takkaasaa mana takkaati wajjin mana kudhaniisaa mana kudhaniiti wajjin akkasitti ittiin gabbuufattaa jechuudha. Saniif mana takkaati wajjin ni ta'ii shanii fi afur meeqata? shanii fi afur sagal Sagal sirriidha. Sagal asiin kaatte jechuudha. Haya aywa deebi ammas.
Lamaaf sadii meeqata? shan. Lamaaf sadi shani miti shan asiiniin kaadha. Amma sadii kun kan hojii walitti dammaramu wayii qaba yookaan sadii lakkoofsa hojii walitti hidhamu wayii qaba. Hin qabu. Saniifuu ofiif gabbu'a jechuudha. Ofumaaf gadi bu'u. Eh, Saniif ida'amaan lakkoofsota kana lamaanii ida'amaan lakkoofsota kana lamaanii dhibba sadii fi 25 fi dhibba sadii fi no 34 ida'amaan lakkoofsota dhibba sadii fi 25 fi 34 meeqa dhufa jechuudha. Dhibba sadii fi 50 fi 9 ta'a jechuudha. 29. Eh, Siigalee amma akkaataan kun Akkaataan ayyaanaa galee nagaanii. Erga eh, gabaraa daggamamu. Haaluma kanaan gabaraa. fakkeenya biraatiin seeqannaa. Ayyee kun asitti fakkeenya tokkoffaati. Fakkeenya tokkoffaadha. Mee gaaffii lammaffaa ilaallu fakkeenya lammaffaa. Fakkeenya lammaffaa ilaalle amma ida'ama lakkoofsota dhibba ida'ama fakkeenya lakkoofsota 642 fi ida'uu 27 yoo walitti ida'an jechuudha. Amma asirraa maal argaa jirta? Lakkoofsi kun dijitii meeqa qaba kun? Digirii sadii. Kun dijitii sadii kunoo Lama. lama qaba. Saniifuu yeroo walitti ida'anu isaan kana yeroo walitti ida'anu maal goone jenne? Mana takkaa kanaa mana takkaa kanaatiin mana kudhanii kanaa mana kudhanii kanaatiin tartiiba galfannaa jedha. Eeyyama. Achi booda amma fakkeenyaaf akkana kaana 642 ida'uu jenneeti manni takkaa kanaa 7 miti 7 asiin kaana. Manni kudhanii kanaa 2 miti 2 asiin kaana. Gamanaan 0 dhumaa waan bira keenya hin qabnu jechuudha. Eeyyama. Siigalee? Naam. Naagaraa jirra. Achi booda amma maal goone jechuudha gadi ida'ana jechuudha. Mana takkaasaa mana takkaati wajjin mana takkaasaa mana takkaati wajjin mana kudhanii isaa mana kudhaniiti wajjin walitti ida'ana. Kun ammoo waan walitti ida'amuun hin qabu. Yoo haftiin gamas irraa as dhufe jiraate malee ofiif Anuma kan gabbu'a jechuudha kun. Saniif amma natti himi. Lamaa fi torba meeqa? Lamaa fi torba meeqa? sagal. Lamaa fi torba? Sagal. Sagal asiin kaadha. Deebii ammaasii Eeyyama. 4 fi 2 Afurii fi lama jaha. hayyee 6 asiin kaadha. Amma jahaan as jiru kun gareen inni lakkoofsi inni walitti ida'amuun wayii jira. Hin jiru haa. Saniif maal ta'a jechuudha inni ofii asi gabbu'a Maal jechuudha. ta'e? Eeyyama. Saniifuu lakkoofsi kun meeqa dhufa jechuudha? 600 fi 60 fi 9 dhufa jechuudha. Jaatamii fi sagal. Eeyyama. Haala kanaan hojjetamaa jechuudha. Siigalee amma? Eeyyama. Naagaraa jira. Naagaraa jira. Ammas haaluma kanaan. Eeyyama. Gabaraa. Naagaraa jira maashaallah. 300 fi 24 nu kenname ida'uu 20 fi takka walitti ida'aa yoo yaamne akkam goone jechuudha. 300 fi 24 asiin kaa'inna. Achi booda jalaan finneeti takka mana takkaa bira akkas. Lama ammoo asiin kaa'inna. Waan kun sirriitti galuudha qaba. Fakkeenyaaf amma yeroo garii asiin akkana kaa'achuu hin dandeessu. Asirraa asii galtee 20 fi takkaaf jalaan kaa'uu hin dandeessu. Laala akkanatti haa. Eeyyama. Hin danda'amu akkasni. Tokko. Ka tokkoo mana tokkoo bira. Eeyyama. Ka tokkoo mana tokkoo bira. Eeyyama. Ka kudhanii mana kudhanii biraan kaa'achuu qabda malee
Asiin fiddee Aywa. ammaan tana 21 jettee bakka kana irriftee afur yoo akkasitti kophaa gad oofte hin ta'u akkas. Aywa. Waan kana sirriitti adda baafachuu qabda jechuudha. Aywa. Achi booda maal goona ammaan tana? Afurii fi takka. Afuriif takka walitti gadi taana meeqa ta'a? 5 ta'a. 5 ta'a. 5 asittiin barreessa. 2 fi 2. 5 ta'a. 2 fi 2. 2 fi 2 meeqa? Afur. Afur Afur afur. ayyee afur asittiin barreessa. Dhagahamu. Ni dhaga'ama amma ni dhaga'ama. Amma ganaa Mm. sadi kan walitti hidhamuun wayii qaba saniifuu sadi asi gabboo jechuudha. Aywa. Sa. Haala kanaan hidhama Naati. jechuudha. Nagaraa Baay'ee jirta. salphaadha siif galaa fakkeenya biraa ilaalla ammaas. Aywa. Fakkeenyaaf amma mee xiqqishoo lakkoofsota haftee qaban ilaalla. Fakkeenyaaf 674 ida'uu Aywa. 39 yoo nuun jee adeemsa keenya wal fakkaataadha. 674 fudhanna. Achi booda Aywa. 9 asiin keenya 3 asiin keenya walii gallee Aywa. saniif amma maaltu jira mana takkaati wajjin mana kudhaniiti wajjin Takkaa kunis isaanii asiin walitti lakkoofsa fiduu. walitti ida'amuun hin qabu asumaan yoo Aywa. hafteen jiraatte malee akkas gabbu'aa jechuudha. Aywa. Ayyee amma maal goona? Fuuneet Mm. 4 fi 9 meeqa? Afurii fi 9 13. 4 fi 9 13. 13 amma kudha Mm. sadii meeqa barreessinee meeqa qaban? 3 barreeffannee tokkoo Ah, fi. maal jette? Aywa 3 barreessinee tokkoo fi qaban. Sirriidha lakkoofsa kana qaba kana barreessinaami 3 barreessinee tokko of biraa qabna haya. Eh, 7 fi 3 meeqa? 10. 10 fi takkitti reefa achi qabnu san meeqa? 10 takka 10 takka. 10 takka 10 ammaasii takka. 10 takka jechuun akkana miti takka barreessinee takka qabanna haya. Aywa. Takka barreessinee takka qabna. Sa. Amma jahaan kun lakkoofsa asii walitti hidhamuun wayii qaba asirra. Hin qabu. Hin qabu saniifuu ofii gabbuu miti garuu takkitti san finnee irratti dabala jahaa gubbatti takka ta'a asirraa qabaachuu ture san finnee irra keenya jahaa fi Aywa. takka meeqa taate? Torba. Aywa. 7 ta'a jechuudha. Saniif asitti fuudheetiin 7 asii barreessaa jechuudha. Achi booda 700 Aywa. fi 10 meeqa dhufa jechuudha? 13. Sadi. Sadi. Amma si galagaa yoo haftee qabaates adeemsi ta'e akkas jechuudha. Aywa. Kabiraas. Kabiraa fakkeenya hedduu dalaynaa hojii manaallee siif hin kenna. Aywa. Haa itti hafuufnu amma. Mm. Ah, Fakkeenyaaf ka'eeti 557 walitti yogguu idaanu 29 wajjin. Aywa. Haaya meeqa taa'u jaamne maal goone jechuudha? 557 fudhanneeti walii Mm. 29 akkana keenya dubbiin jabduun amma tana ilaala asirratti haa dogoggora bakka kanatti akka hin qabaanne. Aywa. Lakkoofsa tokko Adeemsa kan kophaa jirtu suni qofa lakki qabdee adeemsa dhageessa lakkoofsa jechuudha. kaa'attu adeemsa lakkoofsa kaa'attu kana keessatti maal godhuu qabda Mm. jechuudha? Mana takkaati wajjin mana kudhanii akkasitti mana kudhaniitti wajjin kaa'uu qabda malee gamanaan 29 as keessee bakka kana yoo lakkoofsa duwwaa hambifte torbaa fi humaan jiru jettee akkasi gaddammaruu yookaan gadi ta'uu hin dandeessu jechuudha. Aywa. Okkee dubbiin bakka kana jiru sanii achi boodamee gara dalagaa adeemnu amma maal goona 6 fi 7 walitti hidhan 7 fi 9 7 fi 9 meeqa? Torba. Torba fi 9 16. 7 fi 9 16. Amma 16 jechuun meeqa barreessinee meeqa of bira qabna? 6 barreeffannee tokko haftee. Sirriidha. Amma 6 barreessineeti tokko qabannaa jechuudha. Mm. Haaya tokkittiin hafte san yaadadhu. Garuu ammaan tana Aywa. asitti 5 fi 2 walitti ta'e.
Shanii fi lama akkas gadi ta'e meeqa ta'a? Shanii torba fi lama guu gadi ta'an meeqa ta'a? torba Torba takkitti reefa asii ho'i qabnu sanii hojjoo. saddeet Saddeet saniifuu ammaan tana maaliin kaa'adha jechuus? Saddeetiin kaa'adha jechuudha. eewa Haya saddeet. Haya saddeet. San booda maaltu naafa? Shaniin naafa lakkoofsi shan lakkoofsa biraa kan waliin walitti hidhamuun wayii qaba. hin qabu Saniifuu ofii asi gabboo jechuudha. Dhibba shanii fi 85 saddeettamii fi Mm, jaha ta'a jechuudha. mm, mm. Lakkoofsi dhibba sagalii fi saddeettamii fi jaha ida'uu goone torbaatamii fi saddeet yoo goone meeqa ta'a yoo jaamne dura lakkoofsa kana akka jenne sana mijjeeffannaa dhibba sagalii fi saddeettamii fi jaha qabna ida'uu jennee torbaatamii fi saddeet goona. Hayyee jaafi saddeet Jaafi saddeet haa jaafi saddeet meeqa ta'a? 14 Kudha afur hayyee. Kudha afur jechuun akkana miti. Mm, Meeqa barreessineetu meeqa qaban? afur barreeffannee tokko haftee Afur barreessinee tokko haftee qabna. Isa irraanfachuu hin Mm, qabnu. aywa Hayyeet saddeetiif torboo 15 takkatti saniin 16 takkatti sanii wajjin kudha jaha. Ammallee kudha jaha jechuun jaha barreessinee takka qabannaa miti. hayyee jaa barreessanii tokko qabannaa Amma asitti sagal lakkoofsa walii walitti hidhamuun wayii qabaa sagal. hin qabu Saniifuu takkitti reefu isaan qofa finnee irra keenyeeti meeqa goona jechuudha. Takka tani qabnaafi jenne san aywa fidi sagal gubbaa kudhan kaa'i meeqa taati? eh, kudhan Meeqa taati? taati Haa? kudhan Kudhan taati jechuudha. hayyee 399 ida'uu 28 yoo goone 28 akkam godhanne jechuudha. 399 ni fudhanna achi booda fuuneeti 8 asiin keenye 2 asiin keenya miti. Hello. naam nan dhagaha Si galame yaadni kun akkatti kaa'annu akkasi saniif naa gale qonnaa galee okay. Saniif maal godhama jechuudha. Walitti hidhaana. Eenyuuf eenyu walitti hidhaana? Ka mana takkaa irra jiru sagalii mana fi takkaa ka sagalii mana kudhaniitti hojjetu. Sagalii fi saddeet walitti hidhaana sagalii fi lama walitti hidhaana jechuudha. Haala saniin sagalii fi saddeet meeqa ta'a? 17 17 ta'a. Saniifuu 17 yennaa miti meeqa barreessinaa? Torba torba barreessineet barreeffannee tokko meeqa qabanna qabannaa jechuudha. Torba tokko haftee barreessineet takka qabannaa jechuudha. Takka qaban. Mm, Okay amma deebineet ammas sagalii fi lama kudha takka sagalii fi lama 10 akka miti takkitti reefu asii qabnu sanii wajjin. Eh? mm, 12 Takkitti sanii wajjin 12 taati. Ammallee meeqa qabna hayyee ammas takka qabna. takka qabnaa aywa Takkitti san fidiiti sadi bira kaa'i. Sadii irra kaa'i. afur Afur ta'a jechuudha. Saniifuu afur asii gabbu'aa jechuudha. Saniifuu dhibba afuriif meeqa ta'a jechuudha lakkoofsa kun. Dhibba afurii fi 27 digdamii fi 27 torba ta'a. aywa Si galee? naam naa gale Akkasi. Haya fakkeenya biraa Mm, dhibba jaha fi digdamii fi torba ida'uu 19
kana dalaginaa himime. Akkana. Okay. Dhagahaan jira illee. Miidhaa. Hayi hojjechaa jirtaami? Amma argadhe hayyee. Mm. Dhibba jaha fi afurtamii jaha. Hayyee meen ilaalla. Haa? Asitti 627 qabaachuu turte. Mm. Haya fiddee 19 hogguu irra ka'isu fuutee 7 fi 9 walitti hidhaata. Miti 7 fi 9 Mm. Eeywa. meeqata? Kudha jaha. Kudha jaha qaba. 7 fi 9 Kudha jaha. hayyee 16 saniifuu 16 hogguu jettu meeqa barreessitee meeqa qabatta jechuudha. Jaha barreeffadhee tokko hafteedha. Jaha barreessitee tokko haftee si taateeti fuuteeti ammaasii eenyuuf eenyu walitti hidhaata. Lamaa fi sadii takka. Lamaaf takka Ammoo walitti takka hidhaata. xiqqeessan. Lamaaf takka meeqa dhufu? Sadii. Tokko ishee hafte sanii wajjin afur. Lamaaf tokko 3 takkatti wajjin 4. Mm. Eh, Amma waan biraa Jaha maaltu nu fi hafe? mm. Hin Jaha jiru jahumaan nu hafa jaha jaha qofa. lakkoofsa biraa ka walitti hidhaamuun wayii qaba asirra. Hin jiru waa'ee. Hin jiru haftee illee gamas irraa hin qabu. Saniifuu lakkoofsi jaha ho'uma isaati meeqa gabbu'a jechuudha miti. Saniifuu lakkoofsa kun meeqa ta'a jechuudha 640 ta'a jechuudha. Jaha. Baay'ee sirriitti Mm. deebiftee gaariidha. Mm. Haa mee tokko kabiraa salphaa Mm. tokko daftee yaalta. Ayya. Fakkeenya dhuma Mm. 432 ida'uu 12 meeqa dhufa? Fakkeenya salphaa kana dafiiti. Dalaginaa himin sin jedha. Ayyee. Dhibba afurii fi afurtamii afur. Hayyee miidhaanaa 432 ida'uu 12 yeroo jenne ida'uuf deemna. Asitti maal goona? Lamaa fi 4 lamaa fi 2 mana takkaa gubbaa warra jiru walitti ida'anaa meeqa dhufaa 2 fi 2? Afur. 4 asii barreeffannaa. Deebinee ammaas dijitiilee mana 10 gubbaa jiran 3 fi takka walitti ida'anaa. 3 fi takka walitti ida'ane meeqa ta'e? Mm. Meeqa ta'e? Afur. Afurii Afur ta'a. 4 ta'a gamas irraa homaa haftee hin qabnu. 4 asii barreessinaa Hin jiru gamas irraa gamas wanni immoo. nu hafe hin jiru miti. Eh, Saniifuu Afuruma gadi buusanii. 4 haftee illee hin qabnu. Waan lakkoofsa biraa ka waliin walitti ida'amullee waan hin qabneef jecha 4 maal jechuudha? Ofii gabbu'aa jechuudha. Asitti 4 gabbuufta. Deebisaan isaa 444 ta'a jechuudha. Tokko sirriitti dalaydee gaariidha. Barumsa irraa kana fakkaata. Aywa. Mashallah. Har'a maal laallee Gaariidha. lakkoofsota dijitii 3 qaban kanneen dijitii 2 qabanii waliin haala kamiin akka walitti ida'anu laalle jechuudha. Aywa. Saniif barumsi itti fufaa akkanuma tartiibaan oofna waa'ee ida'uu kana
hanga finnoo akkanumatti tartiibaan xiqqaa irraa gara guddaatti deemna.